Biljikinnaan gaafii ummataa deebisuun akka waan moohamtee, akka waan salphattee, akka waan xiqqaattee, akka waan namaa gattaatee, akka waan tuffatamtee akkasittiif lakkooyti. Namichi kun dhaabbateeti manzaraa uffatee beera keessa taa'ee sigalee humniti nu dhaabdu hin jirtu siin jaa. Bar addunyuma tanaa isaaf bitetti fakkaatti. Ana eegalee ana dabalatee Shimallis miskiiticha gartee inni khee halkan itti dawwalee telefoonaan ari'aa bulu kana yaa Shimallis jee komachuu ture jechuudha. Osoon beekuutiin godhe ummanni guutuun hanga arkuu jee waan sana. Masgiida diigame kana hunda kaa gartee diigaajuun ka gabbaa ashabbaari jaati tarkaanfiirra fudhadhaa dhukkeerraa kaasaa isa mataasaati. በምን አጋጣሚ እነዚህ ላጥቃ ብለው ይፈልጋለን እኛ ደግሞ ስሜት ውስጥ ገብተን መሳሪያ እንዳንሆን ከዚህ ስንወጣ ቃል እንድትገቡልኝ ይፈልጋለሁ ከዚህ ስንወጣ ተክቢራ እያልን ምን ሄድ ከሆነ በጀማ በተለያየ መልኩ ያሳየን የምንሄድ ከሆነ ሆነ ብለው የኛን የሆነ ቀለበት ውስጥ መግባት የሚፈልጉ ብዙ ኃይሎች አሉ የታጠቀ ውስጥም ይኖራል ቢሮ የተቀመጠ ውስጥም ይኖራል በየመንገዱም ያለው ይኖራል እኛ መሐልም ይኖራል ይሄን መርሳት አይገባም ስለዚህ የመጣንበት ዓላማ ወንድሞቻችንን ለመሸኘት ነው ይሄን ከተረዳን ዘንዳ በመንወጣበት መንገድ ላይ የትኛውንም አይነት ልብስ የለበሱ የጾታ አካላት የትኛውንም አይነት ሁኔታ ማሳየት የሚፈልጉ ማንንም ቢኖር እኛ ዛሬ በተነጋገርነው መሰረት በዲናችን መንገድ ላይ ለሚመጣ ነገር ወደ ኋላ ባንልም ለዲናችን መስራት ያለብን ብዙ የቤት ስራዎች አሉ ችግሮቻችንን ወደ ልጆቻችን አስተላልፈን መሄድ ከኛ ይጠበቃል በቻልነው ልክ በእኛ ዝውልድ በእኛ ዘመን እንዲፈታ ሁላችንም አስተዋጽኦ አድርገን ውጤቱን ማየት እንፈልጋለን አትፈልጉም እዚህ ደግሞ አንድ ሆነን ቢነካኩን ሙስሊም አየቹን ኡመታ حالة ياتشيسا حالة ركو حالة هدو قرتي أمة مسلمة قوتو آرسي خانا خيستي أمة كانت حالة خانا انتس قبي سوداف هدو تارو يجون مسلم يجون أمة نقاهتو دبي أستاذ أحمد الدين جبل الران كان قرص أمة أفغاني أمة حالة خانا انتيكي خيسا جيرو خانا الرا يو هنو بني اسن أمة دومر ور أمة مسلمات فنت علي جيدا يتن ور أمة مسلمات وام وفي فيتن جتنيني أشبار دمار جتني مكات تباسا جرتن خنا رايو همبرني اسم دران وماو دين كينيا خناف ريبا دبدني أكاسيتف بيخا خبا جمتو تفي جالة تمتو تلقيفة توتا كينيا قويار ران كنا جولين كالي سغرتي شهيدي تاتي أولا تجرتي هاسا أستاذ أحمد الدين جبل تاي سرنا غرتي جولي أول چا سين رتي هاسا خنا قطاي سي كما فيديو غنما سن غرتي بني قيستي نموني كما هدو للكا من بهاني جولي وريغمت هدو لا جولي سن أولاني هاسا سن أچرت تاي سي أوبسا قبادا وانتا هنداو غرتي اتديماتين جري جولاني خدوبتي gama biraatiin ibsa arraan kana baheetu jira kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya ibsi sun kallattiidhaan kan ilaallatu ummata islaamaati ibsa san irratti kana jennee dubbachuu hin barbaannu dhaadannoo agarsiisa ibsi gamtaan poolisootaati fi gamtaan maarree baasanii dura taa'onni sheekotiin teenya itti deemaa jirra waan kana gartee mariidhaan akka findhurratti walii gallee irratti hojjetaatiin jirraa jedhanii yaadanuuf dabartuun isaanii kan yaadatamudha haa ta'u malee masjida irraan tana diigamee jira naannoo magaalaa Shaggar magaaluma Shaggar san ganda Ajaamaa jedhamu keessatti masjida tokko kan Nuur jedhamu kan tana dura gartee diiguudhaaf itti dhufnaan irraawwanni jedhan osoo quraana fi maalarree keessaa hin baasin irraan kana sa'aa booda akka diigame odeeffannoon qabatamaan achirraa baate ni addeessiti irraan tanallee masjida tokko diigamee jechuudha kabiraatillee kan karoora keessa galfatanii jiran hundumaa diiguudhaaf karoora qabanii jechuudha soo gaafii kana kan nuti dhiyeessaa fi jirru suduudaan ulamaa'ota keenya sheekota keenyaa fi jechuudha kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya baga nagaan dhuftan isin jecha yaada keenya kana dabarsanii ulamaa'ota keenya biraan akka nuuf geessan abdannaa kaabbutaan arrallee deebi'uudhaan waan mootummaan isaanii taate hanga tana duraa kan dhossaa ture jechuudhaan gartee waa hedduu dubbatee bilisiginnaan gaafii uummataa yoo qadeef taate akka waan moohamteetti gartee uf beeyti waan jiru wahii jajjabeessee waan kana dhaamaatiin jira kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya dhaggeeffadhaa waliif daddabarsaa ummata keenya gartee muslimaatiif tokkummaadhaan hundi keessanuu gosaa waliin qoodinaa gandaa waliin qoodinaa amantii waliin qoodinaa ummata keenya kanaaf sagalee tahaa mootummaan gaafii masjidaa tan ummanni gaafataa jiru saffisaan deebisuu danda'uudha qaba kana caalaa biyyattii teenya tana gartee roorroo keessa takkaa rakkoo keessa akka hin galchine abdiidha qabnaa itti nuuf dhaamaa isiniin jenna kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya waliif daddabarsaa baga nagaan dhuftanii itti dhiyaadhaa
hoogganaa keenya goota keenya ilma abbaa gadaatii osoon jennee jala horiinu badhaadhinaa keenya nu abbijuu keenya galma milkii keenya kunoo qabrii teenya anangagoo keenya nu jechisiise namichi osoon nuti gartee matarraattiin si deemnaa atummaan akka feete nu godhi jennuutiin mataa nurraa muruu eegale mee isin sheer invite godha itti seenna mootummaa keenya wanni jaamun jirtu mootummaa Itoophiyaati kan kophatti ati keenya jettee inni nu keenya simbeeku arraba rozoon hoogganoonni abaa'oo badii takkan qabdan jee abbaan alangaa hundi himatarraa cufee ani ni madhu jee itti barreesse hooggantoota adda bilisummaa Oromoo haga ammaa hidhaniiti namicha fannoo hoogganuu ture zamana kaasee hidharraa gadhiisuudhaaf gartee arraddi kaleessa diiliin dhumattee jechu itti dhufuutee isaa qabiinaataa hin zamana kaaseen hoggii hiikame mee maal sii godhu ilma Oromoo 4 kiiloo jira miitirkisha Oromoo 4 kiiloo adeero si caalaa fannoo kadhachuu jiran osoo muslimni majlisa dhageeffatee nagayaan salaatee bahu jiruuti fannoon isaan qawweetti hiranii finfinnee keessatti hidhachiifatan uummatarra dhuhaaftee kan isaan poolisa keenya jedhanii ichi naqatan irra dhuhaaftee ummata fitteemi irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu baga nagaan dhuftan khagartee salaamtaan tun isin ilaallannees akkam jirtan nagayumaa fayyaadha nama nagee nama jara kana qabuun nagee qabaa miti finxaaleyyii jechuun maal jechuudha finxaaleyyii jechuun nama yaada fi nama fe'u jechuu gabaabdutti ana maleen jiraattu ana maleen deeggartu ana maleen faarsitu ana malee dhiirti addunyaa tanarra jirtu beekaan addunyaa tanarra jiru namni juu finxaaleyyii jedhama jechuudha muslimni garuu amantiitii qofaa sirrii namni biroon jiraatin hin jenne cherchiin hin jiraatin hin jenne masgiiduma kiyyanaa dhiisii jedhe mootummaan garuu hiriirri mormiin jiru hiriira deeggarsaa malee jedhe osoo muslimni hiriira deeggarsaa kan ba'uuf taate osoo muslimni gaafas hiriira deeggarsaa baadiyyaa keessa yaaniiti abiyyi faarsitan shimallis faarsitanii hoottaa jedhanii qotee bulaa keenya guuranii ifaarsisiisaa jiranii jechuu kaadireef kaabinee gartee garaa gurguddina garaatiif jalan garre tana ganda keessa erganiiti sigalee durgoo tanatti itti ramadanii ganda keessa erganii guuranii namni kan nu jaalata jedhanii qotee bulaa waan dhufeefuun beeyin maaliif as nafidayyaa abbaa kiyya maaliif as nafidayyaa ilmooti yozoon dulloonni juu kana ifaarsisiisaa oolanii jechuudha Itoophiyaa keessatti hiriira deeggarsaa malee hiriirri mormii haraamii jechuudha finxaaleeyyiin eenyure egaa dhugaa finxaaleeyyiin ummata muslimaati dhugaa finxaaleeyyiin ummata muslimaati moo kanuma gartee nafaarsaa hiriira deeggarsaa malee mirga keessan falmachuun dandeeysan kaju eenyuu finxaaleeyyiiga asirra dhaabbadhu laalee jechuudha si himeetiin jira finxaaleeyyii jechuun nama yaada isaa sirra fe'uu fedhuun siin jedhe mee paartiin mormituu takka taabiyyi jala dubbattu ni jirti sheeyni tokko taabiyyi jala dubbattu ni jira manguddoon biyyaa takka taabiyyi jala dubbattu ni jirti kaadireen abiyyi jala dubbattu ni jirti taayyee fi hangaasarraa kaafe ni jirti isaanuu irra duulchisaa jiranii aangoof akkana godhatan fedhii isaaniitiif akkana godhatan fedhii maarreetiif akkana godhatan jedhanii irra duulchisaa jiran faarsee bulaa sigale finxaaleeyyii jechuun nama yaada fi namarra fe'uu barbaadu jechuudha gabaabdutti mee muslimni eenyurra yaada fi fe'uu barbaade sigale muslimni gartee amantii itti himi malee dirqiidhaan wanni ati amansiiftu jirtuu jee amanaa jechuudha ergamaan keenya nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam sigale barsiisi itti himi malee hin dirqisiisinii jee amantii bareedduu tanaawu sigale amantii bareedduu tanaawu hin dirqisiisinii jee rabbiin soo muslimni hangas takka mirga namaa kenna inni khaydaamuu malee nafaarsuu malee sigale nafaarsuu malee abbichuu khiyyanaan jechuu malee na khomachuun hiriirri khomiidhaa haraami jee finxaaleeyyiin isa moo muslim
Itoophiyaa keessatti bari hiriirri mormii dhoorkaadha bar. Yoo hiriira deeggarsaa taate malee muslimni dilli sun osoo hoggii salaata isaa xumurate hiriira deeggarsaa baana jedhanii fi makiinaan tarree galeechi dhaabbatee bakka isaa Abiyyi faarsan geessaa jechuudha. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Faarfamaan Rabbi malee muslimni naman faarsu. Nu keessaa bahee murtaddillee ta'u sigale murtaddillee ta'u nu keessaa bahee saba kana keessaa bahee jee muslimni harka dheef malee sigale muslimni takka naman faarsu. Warroottan tokko haasirra tattaa'ee mootummaa kanarra muslimaa tolu hin jiru. Mootummaa kanarra Oromoo tolu hin jiru. Mootummaa kanarra maarree tolu hin jiru juu jira jechuudha. Adeero muslimni waan arkate hunda qabsoo isaatiin arkate. Gaafa Mallas Zeenaawii gaafa Geetaachoo Raddaa akka dhiite Shimallisii fi Abiyyis miilaan irra deemaa ergatu muslimni sagaleen kiyya haa dhagahamu jee leenconni muslimaa Tigree dura dhaabbachuu ture jechuudha. Abbootii isaanii san, liqoombaroota isaanii san, ajajoota isaanii san sigale kana dura dhaabbachuu ture jechuudha muslimni. Muslimni waan arkate qabsoo isaatiin arkate malee. Oromoo waan arkate qabsoo isiitiin arkate malee. Wanni takka ifiifuu isaan bilisoomsite malee wanni muslimni isaanirraa arkate hin jirtu jechuudha. Sigale. Saniifuu ummanni keenya hin dogoggorina. Eegaan dubbii finxaalii irratti hangana jedhe. Warroottan gartee fannootu hiriira kana fayyadamu jira. Maarreetu hiriira muslimaa kana fayyadamu jira. Maaltu hiriira muslimaa kana fayyadamu jira je'ee gartee ololo oofu tokkoo fi xiqqoo deebii takka kennuu barbaada. Fannoo si haa fannisu Rabbiin. Muslimni fannoo miti nam tokko yaammatu. Muslimni kan yaammatu Rabbii isaa qofa. Muslimni kan gargaarsifatu Rabbii isaa qofa. Fannoon sigale fannoon yoo kan itti fayyadamu taate muslimni masgida keenya nurraan diiginii jeenimi marabba isinirraan diigu hagartee diigames bakkattiin isinii deebisa jee yoo xumure yoo mootummaan rabshaan barbaanne yoo mootummaan lolan barbaanne yoo mootummaan muslimaa wajji attakaaroo qabachuun barbaanne Hai, abo dogoggoraan diigame warra na keessa taa'ee na diiguu barbaadu. Fannoo na keessa teessee na diiguu barbaadu. Tanaatu gartee akkana na dogoggorsiise yaa muslima kiyya dhiifama naa godhaa jee ka dubbichi qabbaneessuu qabu eenyu? Mootummaadhaa jechuudha. Mootummaadhaa jechuudha. Dubbii qabbaneessuu sigale dubbii qabbaneessuu dhiise. Dubbii qabbaneessuu dhiise. Finxaaleeyyiitu iyyaa finxaaleeyyii tarkaanfii fudhanna ganaa isinirra tarkaanfii fudhanna jee ka ummata oowwise ka ummata irra gaazara eenyu mootummaadhaa jechuudha. Mootummaadhaa jechuudha. Muslimni fannoo koottu na gargaari jee muslimni haammate hin jiru. Fannoo isaanii ka qawweetti kennee osoon ummanni muslimaa hiriiran bahin. Osoon ummanni muslimaa majlisa dhageeffatee usee salaata isaa salaatee masgida nawaari karagalaa yaa'u jiru fannoo isaan qawweetti kennaniitu muslima irra dhukaasee jechuudha. Muslima nagaa yaa'u jiru. Muslima nagaa yaa'u jiru fannootutti dhukaasee jechuudha. Fannoo if keessatti hidhachiiftee paartii mormituu if keessatti hidhachiiftee cufa if keessa muslima nagaan si deeggaru jiru si tajaajilu jiru homachuu hin dandeessu jechuudha. Abbaan fannoosi abbaan muslimaa Rabbii jechuu garu. Abbaan muslimaa Rabbii tokkichaa jechuudha. Haqa muslimaa Rabbii irra barbaaddataa jechuudha musliima. Soo warri gartee kunoo laala fannoon isin deeggaruu eegalte maarreen isin deeggaruu eegalte kunoo dubbiin kara biroo deemu jirti dhaabba maarree ju yaa faarsitee bultoota. Muslimni fannoon na gargaari jee muslimni fannoo afeerrate tokkolleen hin jiru jechuudha. Akka fannoon dhuftee rabshaa kana gargaaramtu haraabane mootummaadhaa jechuudha. Maaliin gaafii muslimni karaa seeraatiin dhiyeesseef afaan qawweetiin deebisuudha. Afaan qawweetiin deebisee ashabbaarii irratti tarkaanfii fudhachuu jirra jee dhaadachuudha. Mee har'a ibsa isaan kalee galgala baasan deemaa laala. Kan wayyaaneen dur baaftuma san guyyaa irraa jijjiiranii mootummaa ibsaa baasuun beeyin akkami biiti bultii
isumaatu ka fedhe godha sigale namni abiyyi amanee gaafii nuu deebisa sigale way gartee mootummaa keenyaa nu dhageeffate jettan wallahi billahi khasaartan yoo tetteeysanii mootummaa tanaatu gartee gaafii nuu deebisuu ta'a jettan sigale yoo mootummaa tanaa gaafii nuu deebisuu ta'a wallahi fikki jibdeetti haa jirta yeroo bitachuu jira mootummaan ati eeydu hin jirtu yeroo bitachuu jirti bildiqinnaan gaafii ummataa deebisuun akka waan moohamtee akka waan salphattee akka waan xiqqaattee akka waan namaa gattaatee akka waan tuffatamtee akkasittiif lakkooyti akkamitti dhageeffatti si huccuu turii kana hashuruuf kaa'u kana gootichi manzaraa fi suufa uffatee manzaraatti kaayyatee mana keessa taabar maraata namni manzaraa uggee ala deemu fayyada walgayii gubba taabar mana keessa kan urkaan asiin akka xap manzaraa kanarraa jiru suufa kanatti gallakkisee manzaraa gurroocha kanaan akka taa'ee beera kana eegasii namni adeeroo mana keessa taa'ee manzaraa uffatu alatti kamitti si miskiina kana si dhagaa quufee manzaraa bakkatti uffata wallaalee si gale si dhageeffata si miskiina gartee rabbiif jecha juu kana kamit dhage ummata keessa qabadha ammuuxannoon qaba waan kana wajjiin dalagee beeka bilziqinnaan ummata dhageeffachuudhaaf qophiidhaa miti wahuma seenuma isirraahu mee deebiin isin ummataa kennite ni mari'anna koreetti dhaabne jimaa Harargee irratti hin fudhattu jimaa Harargee yeroo meeqa xalaayaa baasu jiran xalaayaa kijiba talafarra gadi hin buune tan ummataa qabbaneessuu deeman jimaa nuti gartee ummata hunda mirga keessan falmadhaa jenneeni ummanni mirga fi falmatee sigale mirga fi falmatee ummanni hoggi ummanni hiriiratti ba'u itti qophaa'u hay guyyaa iida amma deebii isinii deebifnaami je'ee haasa'uun gonfee sheeyxaanni sitti haa haasu yaa haasa'uun amma kunoo keellaa nurraan kaafde jedhanii iyyuu jiran an duriin himeef bilziqinnaan ummata dhageeffatte jechuun waan injifatamte lakkooyti humni dhaadannoo isa bar mootummaa takka dhaadannoo isa laalta bar mootummaan Ameerikaa guddaan niikuleera qabu kun humni keenya ummata keenya siin jaabar rabbii gaditti humni keenya ummata keenya siin jaabar wanni ummata keenyaan ta'in nuun taatu siin jaabar mootummaan Ameerikaa guddaan kun kan inni dhufee sadaqaa kadhatu namichi kun dhaabbateeti manzaraa uffatee beera keessa taa'ee sigale humniti nu dhaabdu hin jirtuu siin jaabar bar addunyuma tanaa isaaf bitetti fakkaatti humnitummaan nu dhaabduu hin jirtu muuxannoo qabnaa jechuudha mootummaa kana yoo teessanii kan eeydan taate ani isiniif himu yaa warra majlisa mootummaa kana deebii nuu deebise jettanii yoo kan eeydan taate jimaa Harargee irraa fudhadha jimaa Harargee guyyaa iidaa akka namni nutti hiriiran baane jedhaniiti waraqaa baasan waraqaa kijibaa taqilleensarraa kunoo keellaa kaafne mitirkishoo keellaan sun hanga guyyaa irra dalagu jira jechuudha keellaan sun hanga irra guyyaa irra dalagu jira fuuldurallee yoo ummanni keen falmanne dalaguuf ta'a jechuudha yoo ummanni gartee zaalima kana murtaddii kijibaa kana firraan buqqif namni rabbi sobe bar nama rabbi sobuuf yaalee bar murtaddii jechuun dubbii fooyyee mi beeka nama if gane amantii fi namni gane nama if gane jechuudha bar kana gartee waaje teessee raayida amma dur anarraa eegalee ana dabalatee shimallis miskiiticha gartee inni kee halkan itti dawwalee telefoonaan ari'aa bulu kana yaa shimallis jee komachuu ture jechuudha osoon beekuutiin godhe ummanni guutuun hanga arkuu jee waan sana murtaddiin guddaan qaallicha abiyyii kanaa jechuudha kagartee ichi taa'ee muslima ficcisiisu jiru ka jimaa Harargee taphachiisu jiru ka ummata guutuu waliin dhawu jiru kagartee namoota hayyoota Oromoo hunda zeero deebisee humni nu dhaabu jiru jeetti bargabbee dhaadata isaa jechuudha ka kana duuba hunda jiru masgiida diigame kana hunda kagartee diigaajuun sigale ka diigaajuun ka gabbaa ashabbaari jaati tarkaanfiirra fudhadhaa dhukkeerraa kaasaa isa mataasaati siimeetiin jira kalee
mootummaan sadarkaa sadi qabdi jeetiin siim ka gubbaa ka jidduu ka dhumaa jechuu sigale federaal naannoo sigale godina jechuu naannoo irraa eegalee kun ergamtoota kaartoona isaati sigale naannoo irraa eegalee kaartoona isaati kun waa takka keessa jiran sigale fedhu kana aangorraa kaasa jaa fedhu kana aangorra dhiisa jaa isaatu ka fedhe godhaa jechuudha. Walibbuinsa kana gartee itti fayyadamu jira jechuudha. Walibbuinsi isaaf umrii dheerina yeroo bitachuudha. So saniifuu mootummaa kana gaafii nu deebiseettanii jimaa Harargee irraa baradha. Hagaarra kunoo amma kaasa'uun waraquma dheengadda baasisan qabsoon itti jabaannaan amma deebi'ee baasee mi uummata Harargee qabbaneessuudhaaf. Jimaa qabsoo jimaa Harargee qabbaneessuuf waraquma san irra deebi'ee baase. Amata dhufuus takkaa baatii dhuftus waraquma tan irra deebi'ee baasuu ta'a jechuudha. Murtaddiin amantumaa un qabdu jechuudha. Namni Rabbi gane maal biraa eeggattaati. Nama Rabbi ganee guyyaa dheeraa maayikii qabatee iyyaa oolu. Sigale. Mee ati maal jazaa maal biraa qabdaayi? Rabbi isa uumee udaanii fincaan isarraa baasee haadha abbarraa isa uumee sigale. Namicha duraan lafa deemuu ture fuudhee samii gubbaa kaa'e kan yaa Rabbii kiyya jee kana kan hin galatoonfanne kan kanaaf hin salaan nama Rabbi gane maal irraa eeggatta ati naa hime hin jiru jechuudha. Dhugaan siiman soo saniifu ummanni muslimaa jimaa Harargee irraa baradhu. Jimaa Harargee yeroo meeqa xeella isinirraa kaafna janii nu kijiban. Kunoo arrallee xeellaa san kaafna janii waraqaa gad erganii ummanni iyyuu jira jechuudha. Guyyaa 5 keessa kaati janii waa takka wanni isin kaatiin jirtu jechuudha. An duraanuu waan hin beekuuf ittiin kofluu ture jechuudha. Sigale. An duraanuu waan hin beekuuf ittiin kofluu ture jechuudha. Mootummaa tokko hoggii dura laaltu dhaadannuma inni dhaadatu laalta jechuudha. Amma mee sareen bilziqinnallee waan isin dhaadattu laala. Beerri umaan beeyne gartee dulloonni abbichuu namni dhaabu hin jiru abiyyuma kanaa bakka waan addaa godhanii sigale waan addaa godhanii as baasan gartee namnummaan isa dura dhaabbatu hin jiru beekumsaan isaatu akkasittiif yaadaa jechuudha. Namni narra waa beeku hin jiru namni gartee na mo'achuu danda'u hin jiru isaatu akkasittiif yaadaa jechuudha. Soo saniifuu ummanni muslimaa yoo mootummaa kanaa deebii nuu deebisa jettanii dhageeffadha yoo mootummaa kanaa deebii nuu deebisa jettanii kan rakkachuu jirtan wallahi shawwadamtan wallahi billahi shawwadamtan yeroo isin irra bitachuu jira boolla isinii qotu jira bakka isin itti jiidan akkatti ilaalee arku jira bakka isin itti jiguu teessan akkatti ilaalee arku jira mootummaa keenya wanni jaamu jirtu mootummaa Itoophiyaati digale kan kophaatti ati keenya jettee inni nu keenya simbeeku sigale jaartiin jaarsa simbeeyne bu'aa maal qabdi meedhaa himime jaartiin jaarsa kiyya jettee jaarsa sibeeytee manatti si wajji galteen teenye jaartummaaf bu'aa maal sii qabdi ilmi gartee ilma kiyyatti ilmi ati ilma kiyya jettuun kan inni si caalaa ganda gabbaru kan inni si caalaa arraba rozoon hoogganoonni abaa'oo fedhan karaa sirrii haa ta'u fedhan karaa dogoggoraa haa ta'u saba isaaniitti qabsaa'u turan badii takka malee manni murtii hidhaa baasee manni murtii Oromiyaa ka federaalaa hundinuu mana hidhaati isin badii takka qabdan jee abbaan alangaa hundi himatarraa cufee ani ni maddu jee itti barreesse hooggantoota adda bilisummaa Oromoo haga ammaa hidhaniiti namicha fannoo hoogganuu ture kan qabanii hidhan san amma gadhiifnaa yaa Amaara natti araaramaa janii Amaara kadhachuu jiranii jechuudha. Garuu siin gad deebi'anii maal jedhan kunoo Amaarri nu rakkee Amaara qabsoota na fudhachuu deema Oromoo 4 kiiloo baasu Oromoon 4 kiiloo seente maal harkatte yaa haywaan maal harkanne mee maal harkanne duu ajjeefamuu caccabuu malee makalaakiyaan Oromoodha mitirka makalaakiyaa nageenya haadha Oromoon eegin Oromoo ta'e maal sii godha kana mashan shiftaan itti taphachuu jiru tuullaan midhaanii gubachuu jirtu keessaa fi alaan Oromoon akka barana dhumte akka barana salphate akka barana xiqqaate
akka barana tuffatamte ni tuffatamte inni 4 kiiloo taa'ee humni nu dhaabu hin jiru jee Oromoo dhaada togge Oromoon gaafii kana gaafatti finxaaliyyoota jaan finxaaliyyoota jaan hogge Oromoon gaafii gaafatti mee maal si ilma Oromoo 4 kiiloo jira miitirkish Oromoo 4 kiiloo adeero si caalaa fannoo kadhachuu jiran hanga shane arrabsanii shane irra duulan takka nama fannoo arrabsuni gartee mootummaa keessa naasimime anarraa eegali ka arrabse anarraa eegali sigale keessa ifin baasu nama dhugaa dubbatu durriyyee jee namni anarraa arrabse hin jiru mee eenyu fannoo arrabse masjida nawardem video laali post sigone osoo muslimni majlisa dhageeffatee nagayaan salaatee bahu jiruuti fannoon isaan qawweettiiranii finfinnee keessatti hidhachiifatan ummata irra dhuhaaftee kan isaan poolisa keenya jedhanii ichi naqatan irra dhuhaaftee ummata fixxeemi ichi booda rabshaan ka'eemi amma gartee namicha fannoo san maqaan irraa himaagaa sheeyxaanni isaa yaamu qaallicha fannoo dura bu'aa ka hidhame san isinii gadhiifnaa sigale san isinii gadhiifnaa rabbii jiiti rabbii jaanattiin ka'inaa jee kadhachuu jiraa jechu ilmi abbaa gadaa kan isin baanta ilmi abbaa gadaa kan isin baanta soo saniifuu nama ilma keetis hin beeyne adeero nama ilma keetis hin beeyne ilma kiyya jettee wanni ati rakkattuu hin jirtu nama obboleessa keetis hin beeyne obboleessa kiyya jettee wanni ati rakkattuuf hin jirtu nama gartee ati bulchaa nama kanattis hin beeyne sigale osoon Oromiyaa zamana kaase galatoom Naasir zamana kaase hidharraa gadhiisuudhaaf gartee arraddi khaleessa diiliin dhumattee jechu itti dhufuutee isaa qabiinaa taa'in zamana kaaseen hoggii hiikame osoon hoogganoonni ABO hidhaa tattaa'u warri karaa nagayaatiin jijjiiramni ijoollee teenyaan dhufe akka isin jettu ijoollee akka nuti jechuu turre ijoollee abbaa gadaatu mootummaa qabate jijjiirama kana gartee waliini fuulduratti tarkaanfachiifne sigale jabeenya isaanii jabeessinee fi dadhabina isaanii humnatti goone hanqina isaanii guunnee fi jabina isaanii immoo jabeeffannee waliin tarkaanfanne jedhanii warra dirree xayyaaraatiin eltirarraa gale fuudhanii naqaniiti zamana kaasee dirree lolaatii qaban akka gartee namicha Tigree Sibahat Naggaa ka makkalaakiyaan itti caccabee qabe usanii gadhiisan manzaraa uffatanii beera keessa ta'anii sigale gadhiisan namicha kana zamana kaasees gadhiisuu deemanii jechuu kan makkalaakiyaan itti caccabee gartee isa zamana kaasee barbaaduudhaaf makkalaakiyaa meeqaatu lubbuudha hiidoon keerre chiippiidhaami makkalaakiyaa irraan kaan Itoophiyaa guutuu rabbii isaa harka kaa'e ni bitaa maal godha irraan kaayyan hiidoon keer soo zamana kaasee gadhiisuu deemanii jechuu okay nama qixa kana si tuffatu nama qixa kana hoogganaa kee tuffatu nama qixa kana amantii kee tuffatu nama gartee sheekotii nagayaan hiriira baatee gaafii isa gaafatte masgida nurraan diigin hayyee dogoggoraan diigame kaafe jiru hindiinu kaan gartee khadiigame bakka deebifnaa ji'ee yoo gabaabse way rakkoon takka illee hin jirtu way wallolli jira hin jiru way namni aangoorraa nuu kaijee hin jiru likkiin isin galcha humni nu dhaabu hin jiru ni arkitan yaafin xaalayyi ja'anii gartee ijoolleedhaan itti dhaadadhaa jenni dhugaan jirtulleen tanuma kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya Abiyyi Ahmad gaafii ummata dhaggeeffatuun iyyaan qaban an hanguman argetti ummata hiriira ba'ee gaafii gaafatu kana gaafuma ofii rakkatan faana deebisan malee takka hanga mootummaan Abiyyi dhufe gaafii ummanni gaafateef guyyaa tokko gartee ifatti qaisaan gabbaanii deebisan nagarreen waan hunda humnumaan itti deemna jedhan waan hunda gaafii amma muslimni gaafataa jiru gaafii masgida kiyya kana boon diigina rabbii keessanii jaati mariidhan haa goonu hayyiini mari'annaa jedhaniituma asumaan jara gartee sheekotii tasgabbeessanii asuma arraan tanallee hono masgida diigamee jira jechuu kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya wanni Abiyyi Ahmad itti jiru waan akkanaati gaafii ummataa deebisuu hin fedhan waan kanaa fi waan isaan akkas ta'aniif nan gaafatina malee gaafii ummataa deebisuu hin fedhan
haruma nutti fakkaate kana waan kana godhuu qabnaa eegallee jirraa fixuu qabnaa bakka akka waan I don't know nu malee gartaa kan qabuu danda'u hin jiru humni nu dhaabuu danda'u hin jiru waan jedhu wayii ufitti murteessanii ufitti himanii jiran sababa kanaatu ummata kana akka fedhan godhaa jiran soromni isin dhaga'u hin jiru sheekotiin gartee ummanni gartee gaafii mirgaa akka hin gaafanne godhaa jirtan waan kana ilaalcha keessa galcha arraan tanaa sa'aa boodaa masgiidaatti diigame arraan tana jechuudha hanga gartee ummanni biyyiti biraatillee gartee dirmattee gaafii kana Abiyyi Ahmad funyaan qabanii gartee akka gaafii kana deebisu godhanitti ummanni gabbee gaafii mirgaa mootummaadhaaf dhiyeessuu danda'uu qaba deebisuu danda'uu qaba namichi dhama'ee jira namicha siiriidhaan dhamaasan takka of dhamaasee jira cubbuun inni akkatti ummata irratti dalagaa jirtu kun namicha dhamaaftee jirti akka inni gartee of yaadatu godhaadha wanni jechaa jiru malee biyya tanallee jissaa biyya tanallee jeeqaadhaa miti gaafii ummanni gaafataa jiru gaafii masjidaa gaafii taphaatii miti gaafii biraa hundaa'uu waan balaagalaa siyaasaa hunda nuraadii isaati gaafii siyaasadhaa garuu mootummaan ga'amin gaafii masjidaa sana garuu mootummaan saffisaan deebii itti kennuu qaba jennaa ummata dhaggeeffatuu qaba jennaa ummata kana tuffatuun ummata muslimaa kana tuffatuun hin taatu akkasitti beeki akka warra biraa gartee tuffattee itti deemtee miti ummanni muslimaa jannataaf qabsaa'oo qabsaa'u kana beekisiin jenna waliif daddabarsaa viidiyoo kanaa galatooma